sinjechuu barbaadu. Wannan sinjechuu barbaadu. Ni keenyatti hiite kun ka maslahaa biyya baqaa kana keessaa ittiin bahuuti moo jaartii ta'e tanaan wal dadhabdan. Dhugaa rabbi si argu himi. Asli gutaka dubbadhu osoo inni hin dubbanne. Hin dubbatin qooyi haa inni dubbatu. Okay. Fufi. Dhugaa rabbi Doktor maal seeta? Dhugaan jiru maali seeta? Naaf intaloon tuni baatii afurii ol ani bakka biraa gala mana bakka biraa kireeffadhe. Haye. Intaloon jedhin ana afaan hin jedhe. Naaf yaaniin baatii afurii bakka biraa gala. Haye. So namni bakka biraa manarraa gabbee walitti aaree bakka biraa galu nama kana hedduu nagaatu jira. So yeroo kana ani bakka biraa osoo hin galu anaa fi isiin tun baatii sadii alaan galaati mixiyyo ani si miidheetiin jira ani beegaan naafeti wal dinnee akkana rabshaan nu hidduutti uumamtu taate naafeti adda ba'uu qabnaa jee ani murteessi. Haye. Sigalee sheenii dhufee dubbatee manguddoon adda addaa dhuftee dubbattee ni jira manguddoon dubbattee hundinuu. So manguddoon nu hiddu dubbattee yoo nu dadhabde eega manguddoon dadhabde jeetiin ani bakka haaluma sanitti jiraachuu eegale. San booda anaa iida kana dura anaa bakka biraa mana bakka biraarraa bakka biraa galee dhuftee mana sanitti rabshaa gootee ilmoo fi naa kannuu fi rabshaa ajaa'ibaa goote araba na ila deemuudhaan. So namni wal dide tokko dirqama wajji jiraadhaatu jira. Nama wal jibbee baatii shanii ol adda jiru. So waan hundaa akkana jaanii eega namni tokko adda baanu hin dubbatan si galee waan hunda naqqisan. Namni baatii shan adda bakka galu jiru akkamitti jaarsa jaama. San booda manguddoon iida dura dhuftee isin rabshaa goonaan manguddoo yaamee ani arabaan na barbaaduu fi rabshaa bakkaan galutti dhuftee rabshaa godhuun hin barbaachisu jee manguddoo yaamee manguddoon nu hidduu teessi. Manguddoon nu hidduu teenyaan manguddoo isin dubbadna nu dubbaddaa. Wajji jiraachuu feetanii wajji jiraachuu hin feenu. Isiis gaafatan anaas na gaafatan. Haya waan isii kana san iyyee sheenii natti himee waan isii na gaafate kanneef. Haya jettee harka ol fuunee salaamtaa waliin jennee adda baane kabajaa jaalalan. Ilmoo boodarra gizee haasoon ilmoon fudhadhu manarraatti dawwalanii ilmoon fudhinii ilmoo isaa irraan fuudhinii eega akkana taate. San booda ilmoo darbitee kutte. San booda ni kutte hayyee eega kutte meeshaa tana eega ilmoo darbitee deemte meeshaa waan takka hin fuudhinii ilmoo tanaan itti guddisaa. Ani maallaqallee waan hin qabu meeshaa bitachuu hin danda'u. Mucaan kun lafti noowwaa takiifallee irraan fuudhinii ilmoo tana itti guddisaa eega ilmoo darbitee jeetiin achuma dubbadde. Haaya jettee kuttee ilmoo meeshaas gabbaatee gurgurattee akkasitti ammaan tana eega meeshaas gurguratte booda nagayaan adda deemne hayyee eega gurguratte jeetiin mana qolfii bakka isiin keessee fuudhee mana abbaa manaatii qolfii firraa kannee meeshaa mana caccabsanii isaan keessaa meeshaa guuraniis mana tolchee hasaaraa keessa dandeete haaya jee abbaa manaatii qolfii kannee biraa deeme. Ani taloon tun aarteetii waan kana gootee adduma baanee yookaan itti dhagahame jeetiin caljee amma deebitee lamada arabaan ammallee na jala deemtee na barbaadde. So wanni kun maaliif feesi? Namni kun wajji jiraataa addaan ba'a. Ilmoo isaanii isiitu darbee deeme. Meeshaa manaatis hunda wala hattaa marxoon tiyyaa fi kophee tiyya nafne. Meeshaa mana keessa jirtu hunda gurguratee deemte. Hunoo viidiyoon qaba mana gizeen dhaqee dura banu. Wanta kan jiru mana keessa. So saniifuu namni kabajaadhaan wajji jiraatee addaan gizee bahu wal hammeessuun waa'ee walii haasa'uun ammaas miidiyaan kun walitti nama hin fidne. As gubbaa irratti waa'ee keenya haasa'inee asirraa namni fuudhee olii gadi hin deemuun hin barbaachisu. Faami kiyya. Akka aarteen ta'in akka aara laga maddisanii jedhu Oromoo yoo ammu. Aan amma uummata kan irratti siika kataa jira nama 1700 ani mootu waan adda qabatu jirti waan adda addaa ispoonsara uguta akka Austraaliyaa uguta akka maarree haasoon jirre waa'ee meeshaa maarree faami dubbii jira dhaqeeffadhu
an yoo waan tokko waadaa namaa ta'een akka godhuun beekta obboleesso. Kanaadaan jaarsaaf jaartiin ilmoo doolaara Kanaadaa sanuu ka Ameerikaati miti 16,000. 16,000 tana yookiin sii kadha. Ama waa'ee ispoonsaraatiin ispoonsariin qaba. Dhagahi. Waa'ee ispoonsaraatiin. Dubbii adda baafadhu. Faami dhageeffadhu kaa please. Wal dhabdeen keessan ka ati nikaa itti buufte kun jibbaan ka'e kun ka hiraar biyya baqaa dadhabuuti moo haadha ilmoo keetii kanaaf wajji jiraachuu dadhabdan gaafii gabaabdu. Wajji jiraachuu dadhabne asli ana kana san ijeesiin himu. Namni tokko bultii tokko wajji jaaraa mana keessatti yoo wajji jiraachuu dadhabe addaan ba'a. Haani dhageette kunoo an kama haatiin Waa'ee hiree yoo taate asli waa'ee hiree yoo taate hiree ani isiifis godheetiin jira. Asli isiinoo maal jetti dubbii sanarratti ani walumaan ergeetiin jira. Qoy amma faami ati qoy. Haani kunoo an hiree godheefii jira. Haani waliin jiraachuu dadhabee jedha akkam jetta. Haayee asli na dhaggeeffadhu ragaan qabeen. Haani na dhagaye. An dhugaadhaan warra si arge yoo isin maslahaaf ka adda facaatan taate wallaahi mallaqaanatu khaliifaaf har'aa liqeeffatee si qabsiisa. Wallaahi hin beekamu. Jireenya keenya maslahaaf adda facaaneen hireen qabnu takka hin jiru asli na dhaggeeffadhu. Inni baatii afuris ala hin jiru. Yoo baatii afur ala jiraate anaa fi inni iida soommanaa wajji gabbaanee footoo kaanee inni iida soommanaa ollee jechuun namni yaani haqa hin dho'isu haqa jaartii sii galee waan feete taatutu. Lammaffaa maqaa isaatiif maal naan jee mataa isaatiif maal naan jee ni beektaa ispoonsara Austraaliyaan naqanneen amma dura jechuudha. Ispoonsarri kun naan jee ispoonsara feekaate kaas keessaa dafee nama oofuu miti. Haniya ispoonsarri yaani ispoonsara akkanuma kabilaas takka kana mudee bookeen hin agarre san naqanneen ture. Faami kun ammata fedhe ta'us as keessaa yeroo fedhe nuuf taayiin jeen. Jennaan wallahi an biyya kana keessaa bo'uun fadaa faamiliitii jarraa hin jijjiiruu fadaa. Aboo warra keenya mana gurgursiisee anis waan hin qabu naa ergaa jaan yoo kan godhanillee taatu taate addan baanu walumaan asii deemna. Humaa rakkoon qabuun jeen inni diddaa qaba kana hunda bultii keessa sii galee haalaata itti baafatu nagarre amma baatii afuris miciyyoo inni amma as fidee jiru tanaatu isa dhagaafi akkana jaa mana micaa tokko jira ka biyyarraa dhufe achi dhaqaa yaani micootan adda baane jeen wajji jiraachuu jira waan ta'eef jecha sana asirratti anaafisiin baatii afuri eega adda baane joo jira sii galee karaa tolfachuuf jechuudha. Anaafi inni yooniin kijibe wallahi ilmooti yaadanan godhin iida soommanaa wajji gabbaanee footoos kaanee kun footoon ni jirti footoon iida soommanaa mana keenya ramme malkaan faane hin dhufne ajaani wajji nyaata nyaanneen. Manni inni dhaqu micaa tokkootu taariba nurra bu'ee micaaf mana kireessin. Isa bira dhaga mana waa nurraa badee. Sii galee. Afixattu. Yooniin kijibe yoo anaaf inni kun ka wajji baatii afur hin jiraanne ta'e namni akkamiin nama afeerratee